hadha meeshaa gurguddaa ta'ee meeshaa obboleettii keenya tokko meeshaa mana guutuu jechuudha. Isinii qabadhee dhufeen jira. Meegatii meeshaa kana tilmaamaa meeqa fixe laata jettanii yaaduun keessaniin oolu. Egaa bakka tokkottis isinitti himaa tokko tokkoon isaatiin illee gatii isaa kan isinitti mutaa hanga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Akkasumallee laayikii godhaa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah an nagaa kootii isinillee baga nagaa taatanii bakka jirtanutti rabbi nagaa isin haa taasisuun isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa yeroo jalqabdanu viidiyoo kana laayikii godhaa. Yeroo hunda laayikii jennaa. Laayikii jechuun keenya ka viidiyoon akka namoota baay'ee bira qaqqabuudhumaaf malee waan biraatiif miti. Laayikii yoo gootanis immoo nama lamaaf tola ooltan jechuudha. Tokkoffaa abbaa viidiyooti, lammaffaa immoo namoota sababaa isin laayikii gootaniin viidiyoon sun qaqqabeeni viidiyoon kun jechuudha qaqqabeeni tariitii nama meeshaa barbaadu ta'uu danda'a. Akkasii egaa akkuma seensa irratti jedhee meeshaan gurguddaan meeshaan mana guutuu kuni qarshii 191,091 birrii 70 kan inni bitame jechuudha. Tokko tokkoon isaa gatii isaallee isinitti himaa. Akkuma argitanuu firaashiin kun double bonded jedhama. Bareedaadha jechuudha. Isa andanyaas miti, isa gadi bu'aas miti, isuma jiddu galeessa bareedaa kan jedhamudha. Gatiin isaallee yeroo bituuf sana subhaanallah garaagarummaa guyyaa 2-3 keessatti jechuudha birrii 2,000 hanga 3,000 dabalee torbee 2 keessatti immoo hanga birrii 5,000 dabalee jechuudha firaashiin suni. Egaa an 10,000 nan biteef jechuudha firaashii sana bareedaadha. Itti aansuudhaan firiijii kana firiijiin kuni leetirii 280 akkuma argitanoo leetirii 280dha. Birrii 27,000 nan bitee fi firiijii bareedaa ta'e jechuudha. Annaa namoonni baay'een firiijii akkamiitu nu barbaachisa kan gatiin isaa madaalawaa ta'e kan dhaqee badaa guddaan taane jettu firiijittiin kun bareedduudha. Mana jireenyaatiif gahaadhuma bakka maaliif waan biyya keenya akkuma beekamu waan daruurii yeroo hunda firiijii fayyadamuu nu barbaachisu hin jiru yeroo tokko fi kanaaf namoonni qarshii guddaan bituu hin barbaanne isiin kun gahaadhuma jiddu galeessa kan jedhamudha jechuudha. Yeroo sanatti bara kana qodaan guyyaarraa guyyaatti dabalaa deemaa keessatti erga sababa doolaarrii dabaluu wal qabate jechuudha. Qodaa akka kaleessaatti bura hadhan argattan. Kanaaf ani 27,000 nan bitee fi nama lamaaf nan bitee yeroo tokko jechuudha. Yeroo tokko kana meeshaan sii hojjetamaa jira. Yeroo sanan isin beeksisa. Ittaasuudhaan kumsaaxinii kana meetira kaamsaadha. Tadarraabii qaba kunnoo tadarraabiinsaa irraan kaa'amne lafa jira jechuudha. Maaliif as fuudhanii achi fuuchuu ijoolleen ammas kan irra baasne irraa buusuu ennaan dhiisee irraan kaa'amne kunnoo lafa jira jechuudha. Wantoota garaagaraa keessa keechuu dandeessi. Akkuma argitan asitti bakka fannifamuu egaa akka jaallattanuu abdiin qaba. Asiin bakka mastaawwatii isaallee barriidha. Abbaa barrii meeqaa jedhama ijoollee kun akkuma argitanuu haala kanaanidha jechuudha. Barriin suni takaffaachii 2 asiinis takaffaachii 2dha. Akkasii meetira kaamsaadha. Birrii 27,000 hojjetamee fi amma garuu dabaleera. Kun tijaajii baay'ee tokko tureedha jechuudha. Erga bayees tureeraa tun bayinis tureeraa akka carraa ta'ee namni mucaan meeshaa hojjetu kuni manni isaa jalaa diigamee maal jedhee waa baay'ee keessa ture egaa abbaan meeshaa kunillee baay'ee obsitee sabartee maashaallah haala kanaan qodaansii garuu bareeda ta'ee bahee fi maashaallah obsaan aannan goromsaa dhugamu maal taa'ee damarimtire akkasii gatii bareedaadhaan baheef akkasuma dariisiingittiin kunillee birrii 11,000dha kan inni hojjetamee fi mukti isaa muka waddeessaatiin kan muka ta'ee muka waddeessaatii kan MDF ta'e immoo MDF isa tokkoffaadhaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf barriin MDF isa tokkoffaadha. Wanti MDF irraa hojjetame qodaa kana keessaa TV standiidha. TV standiin sun guutumaan guutuutti MDF isa andanyaatiin hojjetame. Inni kaan garuu xaawulaadha. Hordoftoota koo deddeebi'ee torbanii nan deddeebi'ee meeshaa kanallee hordofaa fi ture. Akkasii xaawulaan gogee fi xuuxxatee
qalamiin inni awwala dibamee sana booda hamma ta'e taa'ee hundi isaayyuu tartiiba isaa eeggateeti jechuudha kan inni hojjetamee fi akkasii hordoftoota koo asumaanii algaan kun immoo komodiinoo lama qabaa bukkee bukkeedha. Namoonni akka haala kana algaa komodiinoo lamaan ajajattanu xiqqoo wayituu tilmaama keessa galchitanii bareedduudha. Maaliif fakkeenyaaf ilaa algaan girgiddaatti siqee taa'uu qabaa, gaxxamamuu qabaa. Kanaaf komodiinoo lama gootanii tirfii amma gootan amma manyitaa tokko keessa manyitaa biyya keenyaan beektu xabbaabiidha. Algaa kumsaaxinii diriisiingii algaa guddaa kana komodiinoo lama wajjin ta'ee wal naman ga'u. Booddee komodiinoo tokko fuunee bakka ta'e wayii kaa'uun keenyan oolu. Kanaaf ituu komodiinoo tokko gootanii ammumaan gatiin isiniif qannasa amma ta'ee booda toluma teessisuurra jechuudha. Akkasii as biratti kunoo TV istaandii fi TV isaa. TV'n kuni maashaallah abbaa inchi 43ti. TV አንደኛ kan ta'e bareedaa isaa jechuudha. Qodaa guutuu wajjin kun qodaa isaatii riisiivarii isaa gamadii isaa waa hunda isaati jechuudha. Walumaa galatti TV kana 27 nan bitee fi hanga 24tti jira jechuudha TV'n. Hanga 20tti illee jira abbaadhumti 43 ta'e. Maaliif sadarkaa qaba qodaan kamiyyuu. Kanaaf isin birrii 2,300 jettanii waan hin taane bitachuurra isuma bareedaa bitachuu wayyaa. Akkasii TV istaandii kana immoo birrii 13,000 nan hojjechiisee fi kun as dhiyeenya jechuudha kan kenname. TV istaandiin kun erga qodaan hundi dhumee yaadattee naa kenneette namoonni yeroo ammaa hojjechiifachuu barbaadanii TV istaandii sana ammas birriinsaa birrii 13,000 jechuudha. As biratti immoo kichiin kaabineetii dha meetir ka 20 namoota baay'ee na gaafataa turtanii. Kichiin kaabineetiin kun meetir ka 20 dha. Akkuma argitanu egaa akka biffeettis qodaa silaa biffee keessa taa'u qodaan jalaa qabu cabuu hin qabne kunoo as keessa sagara olii keessa dardarachuu dandeenya. Achi bakka sana istoofii kaa'achuu dandeenya. Kan beektu gaasinuyyuu namoonni kushiinaan keessan bal'aa ta'e meetir ka 50 hojjechiifattanii bareedaadha. Kunis immoo baqiidhuma gahaadha. Walumaa galatti gaa isiin kun meetir ka 20 dha. Birrii 16,000 hojjetamee fi jechuudha yeroo sanatti. Amma garuu badaan daballee birrii 16,500 namoonni hamma hojjechiifachuu barbaadanii birrii 16,500 jechuudha. Hordoftoota koo kunoo masaabiyaa 3 miti masaabiyaa 3 qabaas keessa billaa mankiyaa waan arge kakkaachuu dandeessu. Egaa maashaallah qodaadhuma mana guutuu jedhamuu danda'a. As biratti immoo eeleedha. Eeliin kuni birrii 7,000 nan bitee fi istoofii kana immoo istoofii abbaa kunoo booksii jettan sana birrii 4,500 nan bitee fi jechuudha. Hordoftoota koo ani isaa baay'inaan fuudha. Bakka akkuma naggaadeetti naa kennu jechuudha suuqiin. Anis akkuma sanaanan gatii isaa isinitti himaa. Gatiin kee baay'ee tokko bareedaadha naan jettu. An gatii waa tokkoyyuu isin irratti hin qabadhu. Kanumaa fi akkasii hordoftoota koo firiijiitti illee yeroo lamaniin deebi'aara. Sila waan sirriitti waraabame natti hin fakkaanne. As biratti firaashiif tiraasii qabdi. Kanaan dura carqii hojjechiifattee turte obboleettiin koo kuni kafeef arabiyaanii akkuma suuraa asirratti argitan kana kafeef arabiyaanii jechuudha. Hojjechiifattee turte isatti ispoonjii firaashii fi tiraasii naa biteette. Tiraasiin kun kan boondidii irraa hojjetamedha. Firaashiin immoo firaashii ispoonjiidha jechuudha. Firaashii 15f tiraasii 4 firaashii tokko birrii 450 nan biteef. Firaashiin hin jiru yeroo ammaa kana. Firaashii taayigarii jedhamutu bareedaa ture. Birrii 700 ture. Duraan birrii 450 innumtinu. Amma garuu 700 ta'e innumtinu gabaarra hin jiru. Faabrikaatu hojjechuu dhaabe jedhanii hin jiru jechuudha. Waan godhu dhabee kana fuudhee fi kunis bareedaadha waan jedhu. Akkasii hordoftoota koo tiraasiinis immoo tiraasii 15 qabdi. Kana fakkaata meeshaan obboleettii keenya hadhaa maashaallah jedhanii rabbiin nagaan itti si haa galchu. Uktii kiyya wallaahi amala qabeettii koo maashaallah aleha.
qodaansi akkuma isintti megaa jala agwaagulamee ture manni jalaa diigamee tizaazinsiin kun baay'ee tureera maashaallah utuu obsituutu obsitee sabartee takkaallee saalee qodaan koo maaliif ture maalii kasnaan jettee illee hin beektu jechuudha anatu deebi'ee ofiin of cinqa malee siin utuu guyyaa tokko na hin cinqinii maashaallah rabbi siif haa dabaluu hayaatii rabbiin nagaan si haa galchuu akkasuma abbaa manaa siillee wallaahi baay'ee tokko galateeffachuun barbaada namoota tokko nan argaa jaallatan jechuudha birrii maaliif nutti hin ergine aan maaliif ana qodaa mana kootii hin binne maaliif ormatti dabarsitee kennitaa nama onlaayinii irraa akkamitti amantaa jedhanii balaatti buusu jechuudha inni garuu mafarrashaa angaafa duraa erga sanatti gammadee maashaallah badaa bareedaadha jedheen naaniin isiinillee itti gammaddee deebistee bakka saalee haatumti qodaa mana keessaa naa guutii jettee dabaltee natti kennite jechuudha maaliif inni qodaan dura hojjechiiseef sana argeetti gammadee isiis galateeffateenaan hammas dabaltee kaleessallee isatu dhufee fuudhee baay'ee tokko gammadee jechuudha qodaa kanatti silaa biyya keessa jira ofii birrii natti ergii akkam barbaadeettan bitaa waan mana keenya ta'u natu beekaa jedhu namoonni tokko inni garuu qodaadhuma kana haala kana jaahiza kana arguu isaatii fi baay'ee tokko gammadee qodaa kanallee baay'ee tokko jaallatee maashaallah rabbii waliin isin haa turchu rabbiin nagaa walitti isin haa fidu inshaallah rabbi nagaa keessa isin haa jiraachisu kan barakaa isiniif haa ta'u isiniin jedha egaa namoonni meeshaa farniicharaa soofaa arabiyaa majlisii meeshaa barbaadan ajajachuu barbaadanii ajajadhaanii isiniin jechuu barbaada hordoftoota koo egaa namoonni hanga yoo naannoo hordofaa turtanii yoo meeshaan kun isinitti tole laayikii godhaa akkasuma immoo sheerii godhaa jechuudha hiriyootan keessanii walitti gurmaa'aa ajajadhaa fakkeenyaaf ijoolleen sokorruu yoo jiraattanii nama 2-3 ta'a gurmaa'aa ajajadhaa akka fe'umsaaf tiraanspoortiin isinii qannasu ijoo akkasuma namoonni aggaaroo yoo jiraattan walii galaatii walitti gurmaa'aa ajajadhaa haala kanaan makiinaa kontiraataatiin isinii deema yoo qophaa ta'e garuu isinitti jabaata waciinsaa akkasiin isiniin jedhaa hordoftoota koo waan na dhaggeeffataniif baay'ee tokko galatoomaa waan laayikii naa gootaniif illee galatoomaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti salaamu alaykum